want to welcome everybody to our presentation. Gara qorannaa keenya guyyaa har'aatti baga nagaan dhuftanii jechuun jaalladha. Chimène, je We're here in t'entends pas. Martinique. T'as pas activé ton son, Chimène. Tu m'entends là maintenant? Oui, mais je t'entends sur le son de Parminder. Vas-y, parle. Ouais, là, c'est bon. Happy Sabbath, everybody. Sanbata gaarii hunduma keessaniif We're here in Martinique. as Maartinikiin jirra. I want to welcome everybody to our Sabbath study together. Qorannaa keenya guyyaa sanbataa irratti hundumti keessanuu baga nagaan dhuftanii jechuun barbaada. Jecha kadhannaatiin haa bannu. Holy God, we thank you Waaqa qulqulluu si galateeffannaa that you have done so much for us. waan baay'ee nuuf goote hundumaaf. The blessings that we receive, Eebbii nuti sirraa fudhanne we cannot number. lakkoofnee fixuu hin dandeenyu. But what we do know Garuu wanti nuti beeknu is that the work of our Lord and Saviour hojiin gooftaa keenya fayyisaa keenyaa changes us, nu jijjiireera. changes the world, Addunyaa kanas jijjiireera. and changes the course of history. Qabiyyeewwan seenaa hundumaas jijjiireera. As all these elements come together, Wantoonni kun hundumtuu yeroo iddoo tokkotti wal faana dhufan we, nuyi the world, addunyaan historical events, taatawunni seenaa we ask that our will might align with your will. si kadhannaa fedhiin keenya fedhii kee wajjiniin wal akka fudhatuuf Our minds with your mind. sammuun keenyas sammuu kee wajjiniin tokko akka Jesus' ta'uuf maqaa Yesuusiin ameen. I want to begin our study today Qo'annaa keenya har'aa kanan ittiin eegaluu barbaadu with the Spirit of Prophecy quote, waraabbii hafuura raajii which is taken from First Selected Messages, page Kan 344. tokkoffaa selected message fuula 344 keeyyata tokkoffaarraa fudhatameen eegaluun barbaada. I'm not sure if we're going to be interactive today, hopefully. Hirmaannaan keessan hammam akka ta'e hin beeku warraa baay'ee. If not, then I'll do most of the talking. Yoo hirmaannaan keessan gadi bu'aa ta'e guutummaa haasa'uun kun oolu. So we'll read the passage together. Keeyyaticha walii wajjiniin dubbifna. Hopefully the translators have it translated by now. Namni afaan hiikuu amma ni hiika jedheen abdadha. I'll read the whole passage, paragraph. It's quite short and it will give them time to catch up. Paragiraafichi yookiis keeyyatichi baay'ee dheeraa miti. Kanaaf hundumti keenya iyyuu qabachuu dandeenya sammuutti jedhee yaada. Yeroon dubbisu What I want each of us to focus upon wanti akka nuti irratti xiyyeeffannu barbaadu is the work of the Godhead that's being done for us. hojii sadan tokkummaa nuyiif kan hojjetame irratti akkasin xiyyeeffataniin barbaada. And maybe we haven't looked carefully or closely at
the work that they do for us. xiyyeeffannaadhaan itti siqnee hojii sadan tokkummaan nuyiif dalaga sirriitti akka nuti ilaalluun barbaada. The reason why it's important to know the names Sababni inni barbaachisaa ta'eef immoo adda adda baafne hojii isaan fayyina keenyaaf dalagan adda baasne sababni nuti beekuun barbaachiseef ammoo it's their will akkasumas fedha sadan and tokkummaati. it's our duty, our obligation Fedha to align isaanii with them. kanaa wajjiniin fedhiin keenyas wal fudhachuudhaaf waan isaan nuuf dalagan adda addatti beekuun Christ, barbaachisaadha. our mediator, and the Holy Spirit are constantly interceding in humanity's behalf. But the Spirit pleads not for us as does Christ, who presents his blood shed from the foundation of the world. The Spirit works upon our hearts, drawing out prayers and penitence, praise and thanksgiving. The gratitude which flows from our lips is the result of the Spirit striking the chords of the soul in holy memories, awakening the music of the heart. Kiristoos giddu seenaan keenyaa fi hafuurri qulqulluun yeroo hundumaa namummaaf bakka bu'uudhaan dhaabatu. Garuu hafuurri akka Kiristoos dhiiga isaa odeeffamuu biyya lafaa irraa kaasee nuuf dhangalaaseetti nuuf hin kadhatu. Hafuurri yaada garaa keenyaa irratti hojjeta. Gara kadhannaaf gaabbiitti galateeffannaa fi galata baasuutti nu geessa. Galanni hidhii keenyarraa yaa'u bu'aa hafuurri yaadannoo qulqulluu keessatti kirrii lubbuu rukutee muuziqaa garaa dammaqsuu sanaati. As is usual when Akkuma kanaan dura considering the beeknu work of waa'ee Waaqayyoo yeroo God, ilaallu God, the plural, Waaqa isa cimdii yookiin pirulaar jennu the person who is often identified as either the father or the king qaama isa yeroo baay'ee akka abbaatti yookiis akka is mootiitti isa adda often baafamu in the kana background and is not discussed. yeroo baay'ee gara dudduubaarra dha jechuudha. Kan inni jiru person yeroo baay'ee hin ibsamu waa'eensaa. who sits Qaamni on sun the yookiis throne, namni suni inni teessoorra jiru suni for many people, is a mysterious being namoota baay'eedhaaf qaama icciitawaa because ta'edha that jechuudha. person hides themselves Sababiin isaayyuu behind qaamni sun namni sun what some of people might dhokseera. call glory or light or a cloud. Ulfina duuba yookiis ifa duuba yookiis immoo duumessa duuba of dhoksee akka qaamni kun hin mul'annetti fudhatu And jechuudha between the namoonni. three persons of the Godhead, Qaama sadan tokkummaa it's the keessaa other two that seem to come to the forefront qaamni lama fuulduratti dhufoodha yookiis hubatamoodha. in the salvation of human beings, Keessumattuu fayyina namaaf hojjechuu irratti. or what Adventists would call the great controversy. Adventistiin kan wal'aansoo guddicha jedhee waamu sana. I'm sure we all know Nan amanaa hundi keessanuu ni beektu when we read particularly the spirit of prophecy yeroo caaffata raajii dubbifnu that in the creation of humanity, uumama namaa keessatti one person of the Godhead is not really mentioned. qaama sadan tokkummaa keessaa qaamni tokko I assume we all maqaan know who dhaamne. that is. Nan amanaa kana ni beektu jedheen abdadha. The Holy Spirit. Hafuura qulqulluu. So in the creation of humanity, Uumama namaa the Holy keessatti Spirit hafuurri seems to qulqulluun be in the background, not dudduubarra akka mentioned. jiru yookiin immoo kan hin caqafamnedha. Maqaan dhahamne uumama namaa keessatti. But once the fall happens Garuu yeroo kufaatiin ta'een akkuma kufaatiin ta'een and a plan of recovery is implemented, fi karoorri fayyumsaa akkuma iddoo kaahameen then you see
the Holy Spirit coming to the forefront. Sana booda ni agarraa hafuurri qulqulluun gara fuulduraatti dhufe. So that's the backdrop of this paragraph. Kun wanta keeyyanni kun armaan olii kun ibsudha. So it deals with Christ. Kan inni kaasu gaa Kiristoosiin kaasa. Guess we should say the Christ. And Kiristoosiin the Holy Spirit. fi hafuura qulqulluu. And what I want us to see Wanti akka isin ilaaltan ani barbaadu as we consider both persons qaama lamaaniinuu yeroo ilaallu is, even though we might understand each of the three people in the Godhead to be coexistent and equal, qaamni sadan tokkummaa keessa jiran wal faana kan argamanii fi wal qixa akka ta'an, equally powerful, wal qixxees humna qabeeyyii akka isaan ta'an, of one mind, sammuu one tokko kan heart, qaban, yaada garaa tokko kan qaban, yet you see that they take on different roles. ta'us garuu gahee hojii garaa want garaa us to akka be isaan qaban clear. arguu qabna. Sirriitti Not ifa only in ta'uu this qaba kun. study, Qo'annaa kana keessatti qofa miti. because we won't really be able to talk with each other. Yeroo wal faana haasofnus But as you leave the study and you meditate upon this passage, yeroo waa'ee mata duree kana ilaaltan qofaattis jechuu kooti we all need to be clear sirriitti ifa nuu ta'uu qaba. of the different roles that they have and the work that they do. Gahee hojii garaa garaa isaan qabanii fi hojiiwwan isaan hojjetan irratti ifaa nuu ta'uu qabaa jechuudha. Give me 1 second. My Sekendi electricity tokko is naaf not kenna. connected. Humni ibsaa koo maaliif itti naan Just qabanne? here. Unplug it. Asittiin taasisa? I know. Ta'eera? Beeka. So good now. Yes. Amma ta'eera. Eeyyee. Apologize for that delay. Harkifannaa So nama we gateef have- dhiifama. Two persons of the Godhead. Qaama sadan tokkummaa keessaa I lama want qabna us to be amma. clear on the different roles that they have. Gahee isaan qaban gahee garaa garaa isaanii irratti ifa akka nuuf ta'uufan barbaada. Christ, our mediator, and the Holy Kiristoos Spirit gidduu are constantly seenaa keenya interceding in our behalf. hafuurri qulqulluunis Kiristoos itti fufeenyaan waa'ee keenyaaf ni hojjetu. So, can anybody tell me what intercede means? Giddu seenuu jechuun kun maali? Namni natti himu jira? Feel free to use a dictionary if you like. Dictionaries fayyadamuu dandeessu rakkoo hin qabu yoo barbaaddan. Intercede giddu Sorry, what was the word? seentummaa jechuun kun maalinni? Plead. So, to plead or to speak Giddu seentummaa jechuun kun on qooda behalf of yookiis somebody. bakka nama wayii giddu galanii dubbachuu fi jechuudha. Are we all okay with that definition?
Kanarratti walii galla miti hundumti keenya iyyuu hiika kanarratti. We said plead or what was the other word? Speak, yes. I'll use the word speak. Dubbachuu On behalf of someone. qooda nam tokkoo dubbachuu bakka namaa dubbachuu kan jedhu irratti walii Hopefully galla. we're okay with that. And it says who that someone is. Eenyu namni sun namni dubbatamuufi sun It's eenyu? us. Nuyi. Okay, hopefully we're okay with that. Namni dubbatamuufi nuyi. So Christ and the Holy Spirit are going to speak on our behalf. Kiristoosii fi Hafuurri Qulqulluun qooda keenya nuyiif So- dubbatu jechuudha. The question is, Gaaffiin jiru amma to whom? eenyutti? Who are they speaking to Eenyutti waa'ee keenyaaf dubbatu when yookiis they speak on our behalf? yeroo waa'ee keenyaaf qooda keenya dubbatan eenyutti someone said, dubbatu? "Please." Eenyuun kadhatu? Who are they pleading to on our Nuyiif behalf? eenyuun kadhatu? God. Waaqayyoon kadhatu. So I'm just going to use the word God. Jecha Waaqayyo jedhu fayyadama. So we have Waaqayyoon God, qabna. Christ, and the Holy Waaqa Spirit. qabna. Kiristoosiin qabna. Hafuura So qulqulluu we all qabna. know that each one is Hundi God keenya iyyuu ni beekna. Hundi isaanii iyyuu Waaqa. in their own right. But I'm going to use the term Christ, Holy Spirit, and God. Jecha hafuura qulqulluu Kiristoosiif Waaqayyo jedhu fayyadama. So they're going to plead on our behalf to God. Waa'ee keenyaa Waaqayyo fuulduratti nuuf dubbatu, nu araarsu. Then it says, but the Spirit pleads not for us as does Christ. Hafuurri qulqulluun ammoo akka Kiristoos nuuf kadhatutti nuuf hin kadhatu jedha. So this pleading Gidduu seenuun is kun different. addadha jechuudha. So Dubbachuufi we'll kan call jennu kun. Christ intercession 1 and the Holy Spirit intercession 2. Gidduu seentummaa hafuura qulqulluu kana gidduu seentummaa tokkoffaa kan Kiristoosiin ammoo gidduu seentummaa lammaffaa jennee So mi'aa they're fudhannu. both pleading to God, Lamaan isaaniiyyuu Waaqayyotti gidduu nuuf seenu. but their pleading is different. Wanti isaan nuuf dubbatan garuu garaagara. By the Otoo way, jennu it doesn't tell us in the passage who the person that they're pleading to is. keeyyaticha keessatti qaamni isaan itti nu araarsan hin caqafamne. Just want to make that clear. Sana isinii ibsuun barbaada. So we've made an assumption Gaa yaada lafa that keewwannaa it's God that they're pleading to, Waaqayyo jira kan isaan itti nu araarsanii. and I agree with that assumption, but I want to make it clear that it is an assumption. Yaadichatti waliin hangalaa garuu yaada sana akka nu ifu nan barbaada. When we use the word assumption, Jecha akkas ta'uu danda'a jennee yaadnu kan yeroo fudhannu. often when people use the word logic Yeroo baay'ee namoonni loojikii jedhanii fudhatu. and you contrast assumption with logic, Yaada kanaafi yookiin assumptioniif loojikii yeroo wal bira qabne ilaallu. we can tend to think that logic is a fact Loojikii yookiin immoo loojikii and jechuun an kun dhugaadha. assumption is, we'll call it a guess. Assumptionii kan ammoo tilmaamadha jechuudha. But I want to suggest Wanti ani yaada that an kennuu assumption barbaadu. can be very strong. Assumptioniin kun egaa cimaadha. If you're a scientist, you might call it a thesis. Yoo saayintistii taate kan teesisii yookiis And logic, riisarchii jettee waamtu jechuudha. Loojikiin ammoo if you use logic, yoo loojikii fayyadamte it doesn't mean it's correct. sirriidha jechuu miti. You can do things in a very logical way and still do things wrong. Loojikiidhaan gootee wantoota tokko tokko dogoggoruu ni dandeessa. I want us to be clear on that. Sanarratti sirriitti akka ifaa ta'uun barbaada. So they're both pleading, but they're different. Lachuuyyuu gidduu seenu ni kadhatu. Furri So- qulqulluunis Kiristoosis garuu I don't know garaagara. if you all have the passage in front of you.
Akka keeticha fuulduraa qabdan hin beeku. If you don't, Yoon qabdan ta'e I'll just have my translator read it again. namni afaan naa hiikaa jiru irra deebi'ee akka And we'll dubbisuun read, barbaada. in English, we'll read the first sentence, Ani Ingiliffaan nan dubbisaa. Jecha jalqabaa nan dubbisa. which ends in the word thanksgiving in the English. Go ahead. Galateeffannaa jedha. Thanksgiving afaan Ingiliffaatiin. Itti fufii dubbisi. So it gives us some information about Christ's. It uses the word intercession. So what is Christ's intercession based on? Waa'ee Kiristoosiin dubbata. Waa'ee gidduu seentummaa Kiristoos taasisu jechuudha. Kiristoos yeroo gidduu seentummaa kana taasisu maalirratti hundaa'eetu? Okay, so the intercession of Christ is based upon blood. Maaliin gidduu seentummaa kana taasise Kiristoos? Dhiiga And isaatiinidha I've got jechuudha. a symbol of a cross here because it's Christ's blood. Mallattoo fannoo fudhachuu dandeenyaa jechuudha. So that's the basis of Christ's intercession. Kiristoos kanaan jechuudha kan inni gidduu seentummaa nuuf hojjetu. And this blood Dhiigni kun ammoo has been shed. That means it's been poured out. kan inni dhangala'e, kan inni nuuf coobee, So Jesus bled, Yesuus kan inni dhiige, and it tells you when that bleeding begins. dhiigni kun bu'uu kan hin eegale yoom akka ta'e keeyyanni sun sinitti hima. It's about 4,000 years before most people think that the bleeding happens. Dhiiguun kun kan inni ta'e jedhanii kan namoonni yaadan irraa waggoota 4,000 dura dhiigni kun akka ta'e nuu kaasa. So we all acknowledge, because I put a symbol of a cross here, Hundumti keenya ni beekna kanaafi kanaan mallattoo fannoo kaa'es. that the bleeding happened 2,000 years ago in Jerusalem Dhiiguun kun kan inni taasifame waggoota 2,000 dura Yerusaalem keessatti under the command of, we'll call it Caesar, ajaja Qeesaar jalatti kan ta'e or pagan Rome. yookiin immoo Roomaa ishee Waaqayyoon hin beekne jalatti. That's when the crucifixion happened, and that's when the blood was spilled. Sun yeroo aarsaan taasifamee fi yeroo dhiigni dhangala'edha. So if you were to read the story of the crucifixion, Waa'ee seenaa aarfamuu Kiristoos yeroo dubbiftan you would see that a Roman soldier pierces Jesus and blood flows out. loltuun Roomaa Kiristoos irratti miidhaa geessisuudhaan dhiigni Kiristoos keessaa lola'uusaa argitu. And there's a lot of symbology or prophecy in that, just in that small snippet of a wider story. Seenaa gabaabaa fakkaatu sana keessa seenaa raajii hedduu fi taatee bal'aatu jira. For the translator, snippet means a small part. Seenaa xiqqoo jechuudha. Seenaa gabaabaa fakkaatu sana keessa seenaa So raajii fi it doesn't baay'eetu say jira. that in the passage. Keeyaticha sana keessatti hin dubbatamne. It says that the blood was shed at the very beginning. Dhiigni sun kan jige baay'ee gara jalqabaarraa kaaseetu jedha quotation sun. So the intercession is based Kanaaf gidduu seentummaan sun upon blood. dhiiga irratti kan hundaa'edha. Dhiigaanidha kan inni gidduu seenamaa jiru. I'm going to use the word spilled. Dhiiga dhangala'e jedhee fudhadhaani. Before I use the word shed, now I've just used spill. So that blood was spilt or shed. Dhiigni sun kan inni lola'e kan inni dhangala'e fannoo irratti miti. So when was it spilt? Yoomiree kan dhiigni Kiristoos jige yookiis Now what it lola'e. says in the passage, Keeyaticha keessatti wanta jedhame ani beeka.
So I know it's what it says in the passage, Isa keeyyata keessatti jedhame miti. but Garuu tell me when that was. yoom ta'e sun natti himaa. What waymark would be put there? Karaa agarsiiftuu yookiis waymaarkii kam keenya achi? Here's the cross. Eessarraa ka'e? Fannoon iddoo kana jira. I've already said that was 2,000 years ago. Akkuma nama jedhee waggoota 2000 dura This is jechuudha fannoon today. sun kan inni ta'e. Har'aadha iddoon kuni. And I gave a number of 4,000. Waggaa 4000 isinii kenna. Okay, so Kanaafi someone has said it's sin. namni wayii kan inni jedhee iddoo yakki eegalee waggaa 4000 duubatti Anyone deebi'ee else have a thought? namni yaada qabu kan biraan jira. So as you're thinking, Akkasitti yaadda. the question I'm asking is, Gaaffii ani gaafadhe when was the blood spilt? yoomi kan dhiigni sun bu'e? So what we're trying to understand is what the foundation of the world means. Wanti akka isin hubattan ani barbaadu hundeeffamuu biyya lafaa kan jedhu kun So maal if no one jechuudha? else has any thoughts, Namni yaada qabu jira? you do, Marilyn? At Eden. Edenitti. So I've got sin here. Cubbuu iddoo And kanatti no sin argadheera. happened in Eden. Hin beekna cubbuun Edenitti So- inni mudate. When you say Eden, Yeroo Eden jettu, one second. When you say Eden, yeroo Eden jettu if on the board, do you mean here or Eh, here? boordii kanarra ilaali asitti moo asitti jechuu keeti? Before or that? The second question is at sin. Cubbuu Before. dura moo cubbuu booda? One second. Booda. So Marilyn says the blood was spilled before sin happened. Marliin akka jettetti dhiigni kan inni jige fannoo dura yookiin soorii cubbuu dura extend the line. cubbuun otoo mudadiin dura. Sarara kana nan dheeressa. And I'll put Eden here. Eden iddoo kanan kaa'aa Carry on. boordiirra. Itti fufii. One second. So Adam and Eve, Kanaafi Addaamii fi Hewwaan so Marilyn said Marliin akka jettetti that the marker, this way mark that she has put, waymaarkiin isheen keessa kun karaa is when they agarsiiftuun isheen sacrificed keessa the kun lamb, iddoo holaan itti aarfame Adam and Eve. Addaamii fi Hewwaaniin. But you know, Garuu ni beektu the sacrifice is here after sin. iddoon aarsaan itti ta'e iddoo kana Okay. cubbuu booda. So have another go. Mee yaalii biraa. As you, I'll help you a little bit. Mee xiqqoo sin gargaara. So the statement is foundation of the world. Jechichi hundeeffama biyya lafaa jedha. You tell me now what you think that means. Maal jechuudha sun natti? So I'm going to erase that and I'm going to erase Eden. Mee sana nan xaraga Eden kan jedhu kanas nan balleessa. Creation. Uumama. So that's on day 6. Guyyaa ja'affaa irratti jechuudha. Okay? That's when you think the blood was spilled. Sun egaa yeroo dhiigni jige jechuudha. Jettee yaadda jechuudha. Robert? Robert. Okay, so
you're going to not have sin, we're going to change our mind. Yaada kee jijjiiruu barbaadde? So originally you said it was at sin. Jalqaba yeroo cubbuun So now you mudatedha want to change jettee your mind? ammas yaada kee geeddarteetta? Okay, so I'm going to erase sin. Mee cubbuu kan jedhu kana na balleessa. Marilyn said creation, Marliin iddoo uumamaatti jettee and now you're saying heaven. ati ammoo samii keessatti jette. That's correct? Okay. Sirriidha miti? Eeyyee. Anyone else? Nama biraa. So Kanaafi people read Genesis chapter 1 differently, namoonni uumama boqonnaa tokko bifa adda ta'een dubbisu and fi I'm assuming most of you baay'een keessanis akkasumatti dubbistu understand that there are 6 days of creation. waa'ee guyyoota uumamaa jahanii But ni hubattu dheena sometimes odadha. people are not sure Yeroo tokko tokko garuu namoonni hin amananii of what was happening before day number 1. guyyaa isa tokkoffaa dura maaltu akka ta'e hin beekanii namoonni. I call it day 0. Mee ani guyyaa 0 So jedheen obviously you waama. can't have day 0, Beekamaadha. Guyyaa 0 hin jiru. but we'll just call it that. Mee akkasaa jennu. And if you read Genesis 1, Uumama boqonnaa tokkoffaa yeroo dubbistu does the earth exist dacheen kun jirti. before day number 1? Guyyaa tokkoffaa dura dacheen kun jirti. Is the earth there before number 1? Guyyaa tokkoffaa dura lafti jirti. Well, Stephanie? Stephanie Stephanie. says yes. Stephaniin eeyyee jedhee Anybody say no? namni lakki hin jirtu jettan No. jirtu. Sarah says no. Saaraan lakki jette dacheen hin jirtu jette. And everyone else is saying yes. Warra hafan hundumtuu So we'll just do a jirti slight jedhan. detour and go to Genesis 1. Mee gara uumama boqonnaa tokkootti isin deemna. So it's in verse 2. Lakkoofsa lamarra It says the earth akkas jedha lafti didn't have any, we'll call it any shape. boca hin qabdu jedha. It was empty Duwwaadha jedha. and there was darkness Dukkanadhas jedha. upon the face of, it calls it the deep. Fuula kan inni Or the gadi abyss. fagoo jedhu layyaa callabboo Or the jedha void. jechuudha. Boolla gadi fagoo jedha And jechuudha. it tells you what that deep specifically is. Waa gadi fagoo kan jedhu sun immoo addatti maal akka ta'e Sarah, isinitti hima. what do you think the deep is? Gadi fagoo layyaa callabboo gadi fagoo jechuun maal jechuudha Saara? I think it tells you in the verse. Eerticha keessatti si himeera. We'll go with Sarah. Saaraaf carraa kenneera. What does, yes, it says there was darkness over the face of the deep, Callabboo gadi fagoorra dukkanatu ture jedha. and my question is, what is the deep? Gadi fagoo kan jedhu sun maal jechuudha? Gaaffiin koo sana. The void, emptiness. Duwwaa So if you duwwaa read the second half of the verse, mee heerticha walakkaa isaa dubbisi. water. Bishaan. I'm suggesting that Akkana the ni deep yaadattu gadi fagoo kan jedhu suni is a reference to the water. bishaan jechuu ibsuu It's barbaadeeti. called a void. Duwwaa yookiin It's homaa called kan the hin qabne gadi fagoo It's water. bishaan So jechuudha. before day number 1, Guyyaa tokkoffaa fuuldura before there was any light, yeroo ifti tokko yoo hin turreetti there was this earth that was with water. lafti turteetti. Dacheen bishaaniin And then in uwwifamtuun verses turteetti. 3 and 4, Lakkoofsa 3 fi lakkoofsa 4 irratti that's when light is created. yeroo ifti uumame
And that's day number 1. Sun guyyaa jalqabaa ture. Once you have the compartmentalization of night from day, that's number 1. Halkaniif guyyaan erga gargar fo'amee booda kun guyyaa jalqabaati jechuudha. But before that, Garuu sana dura there's only darkness, dukkana qofatu ture. and an earth exists, Dacheen kan isheen and it's just argamtu water. bishaan qofaan uwwifamteetu turte. Does that sound okay? Sun sirrii isinitti So fakkaataanti. in Kanaafi our passage that we're reading, paaseejii dubbifne irraa it uses the term jecha yookiin immoo termii foundation. hundeeffamuu biyya lafaatii kaasee kan jedhu hundeeffamuu kan jedhu fayyadama. Of the earth. Hundeeffamuu dachee jedhee fayyadama. Now we know that the word foundation means the very thing at the bottom. Hundee kan jennu kun beekna jalqaba yookiin immoo garagadii jalarraa ka'umsa waan tokko akka ta'e beekna. Everything's built upon. Sanarratti ijaarama waan hundumtuu. So in the imagery of Genesis 1, Egaa ilaalcha uumama boqonnaa tokkootiini the foundation of the earth hundeen biyya lafaa is its very beginning. baay'ee gara jalqabaa isa akka ta'etti nutti hima jechuudha. And that was before day number 1. Suni ammoo guyyaa isa tokkoffaa fuuldura akka ta'e barra jechuudha. So I would suggest Kanaaf kanan isin jedhe when the blood was spilt, kan dhiigni sun jige it was before day number 1. guyyaa isa tokkoffaa duradha So jechuudha. we might have different opinions, Mee tarii yaada garaa garaa qabaachuu dandeenya ta'a. and if we're going to say it was before day number 1, Yoo guyyaa isa tokkoffaa fuulduradha jenna ta'e that means before creation. sana jechuun uumama fuulduradha jechuudha. So the blood was spilt before creation. Kanaaf dhiigni sun kan inni cophe uumama duradha jechuudha. That means even the creation of the planet as we know it. Uumama pilaaneetii kanaa duraa jechuudha akkuma beeknu. So that spilt blood, Dhangala'uun dhiigaa sun as it says on our timeline, taayimlaayinii keenya irratti yookiis boordii keenya irratti akkuma barreessine must have happened in heaven. samii keessatti ta'uu qabaa So jechuudha. we need to understand that as poetic language. Akka nama ciitaa itti godhuutti adda baasuutti adda baafnee hubanne So- argina jechuudha. Someone spoke about creation. Namni wayii waa'ee uumamaa dubbatee So ture. it's not the literal creation in Genesis 2, Uumama lama keessa jiru but sana this miti kan inni spilling of the nutti himu. blood Dhangala'uun dhiigaa kun happens kan inni mudate kun inni in ta'e heaven samii keessatti when creation yeroo uumamni is discussed. waa'een uumamaa yeroo himamedha jechuudha. And we're all familiar with that story. Seenaa sana wajjiniin sirriitti beekna nuti seenaa sana. Two people of the Godhead go into a meeting, Sadan tokkummaa keessaa qaamni lama walgahii Have a taa'anii discussion. mari'atanii and they decide murteessanii everything that's going to be done. wanta fuulduratti raawwachuuf jedhan irratti murtee dabarsanii And they say, if Akkas something jedhan. happens that goes wrong, yoo waa ta'ee dogoggorri uumamee rakkoon mudate Jesus, the Christ, Yesuus Kiristoos will give his blood for humanity. namummaaf dhiiga isaa dabarsee Not just for kenna. humanity, Namummaa qofaaf miti for the whole universe. yuunivarsiitii hundumaaf. So Kanaaf the blood was spilled long before we sinned. otoo namni cubbutti hin kufiin bara hedduu dursa dhiigni Yesuus dhangala'ee If that's the jechuudha. case, Sun sababadha the jechuudha. blood was spilled before Lucifer Dhiigni sun kan inni dhangala'ee became Satan, Lucifer seexana before there was otoo hin war in da'in dura heaven. otoo samii keessatti lolli hin gaggeeffamin fuulduraa Hopefully we're all jechuudha. okay with that. Sana irratti hundi keenya walii gallee abdadha. So the question is, how did it happen? Gaaffiin jiru egaa akkamittiin immoo ta'e kan And jedhudha. I said it's poetic language
Egaa akkan isiniin jedhetti akka nama icciita Which hubatuutti hubanne jechuudha. which you may think is a surprise, Akka waan ajaa'ibaa ta'etti but you are familiar yaaddee kan with it. hubatamudha jechuudha. Kan afaan Amaanu So earlier Marilyn said, sirriitti beekna. Akka Maarliyaan jette gara darqabaa. first Robert said sin, Jalqaba Roobertii yeroo then cubbuu Marilyn dhangala'e said jedhe. sacrifice. Maarliin ammoo First aarfamuu sacrifice, jette. if you remember that. Aarfamuu isa jalqabaa jettee turte yoo yaadattu ta'e. So why would Marilyn mark the first lamb that was sacrificed? Maaliif Maarliin hoolaa isa jalqaba qalame sanatti quba qabde? What did she see? Maal argiteeti kan isheen akkas jette? Did you know Ni beektu. about that sacrificing of the lamb? Waa'ee aarfamuu hoolaa sanaa What ni did that beektu miti. mean? Maal jechuudha inni? For you, Sarah. Mee Saaraa mee dubbadhu. Le sacrifice. Cela rappelle le sacrifice de Christ qui va à venir. Christ's sacrifice. Good. Aarfama Kiristoos waan So agarsiisuufi. you can see why she chose that. Gaariidha. Maaliif akka isheen isa filatte argitaniittu amma? Now you know Ni beektus. a lamb is not Jesus, Hoolaani Yesuus miti. but it's a symbolic representation, Garuu inni mallattoodhaan Kiristoosiin or bakka bu'a what the malee. Bible will call Wanti kitaabni qulqulluun immoo a promise. waadaa jedhee isa waamu sana So jechuudha. when the Kanaaf lamb is sacrificed, yeroo hoolaan sun that's a aarfamu promise. waadaa agarsiisa Agree with jechuudha. that? Sanatti olii galla miti. She said, yes. So Eeyyee jette. what is the promise? Waadaa Okay, jechuun keep maa it- inni? Keep the mic. What is the promise Maal jechuudha? of Waadaa that jechuun lamb maal dying? jechuudha? Waadaan hoolaan sun du'ee fi maal You finish the agarsiisuuf? sentence. It's a promise of. Waadaa Oui, de sauver l'humanité. Ah, pardon. Save humanity. Let's do it. A proper comparison. The lamb spilling its blood mee wal bira qabnee ilaallu hoolaan sun dhiiga isaa dhangalaasee is a promise sun ammoo That- waadaa maal agarsiisudha? Va venir en fait, se sacrifier sous la croix du calvaire. That Jesus will come and sacrifice his life in 31 AD. good. Yesus 31ffaa AD irratti dhufee san The fannifamuu sacrifice of the agarsiisudha lamb jechuudha. Aarfamuun hoolaa sun is a promise waadaadha. that 4,000 years later Jesus will do the real thing. Waggaa 4,000 booda ammoo qabatamaatti waadaa sana gochaan agarsiisa jechuudha Kiristoos. Walii galla miti? When prophets speak about that promise, Raajonni waa'ee waadaa sanaa yeroo dubbatan depending upon the point they want to make, tuqaa irratti xiyyeeffatan irratti hundaa'uudhaan they mark the beginning jalqaba irratti xiyyeeffatu yookiis Marilyn jalqaba did. agarsiisu akkuma Maarliin at the godhe sacrifice, iddoo aarsaan sun itti but aarfametti sometimes they mark xiyyeeffatu. it in a different place. Yeroo tokko immoo iddoo biraatti quba qabsiisu. The promise. Iddoo waadaan galame sanaatti quba And you qabu. can mark the promise when Jesus gave his word. Waadaa kan jennu sana immoo yeroo Kiristoos jecha isaa kenne geessina jechuudha. To God, Waaqayyotti yeroo inni jecha isaa kenne akka waadaa yeroo gale that if jechuudha. something went wrong, Yoo dogoggorri wayii uumame Jesus would come as a human and spill his blood. Yesuus bakka namaa bu'ee dhiiga isaa dhangalaasa kan jedhu waadaa galame. They decided Sana murteessanii that if things went wrong, yoo tarii uumama kana keessatti dogoggorri uumame it'd be a bad idea yaada for gadhee ta'uu Jesus to danda'a. come at the beginning.
Yesus gara jalqabaatti dhufuun isaa in Eden. Eden keessatti jechuudha. And that's a different study of why it was a bad reason. Maaliif yaada gadhee ta'a kan jedhu qo'annaa biraa barbaada. So they decide Kan isaan murteessan egaa we'll wait 4,000 waggaa years kuma before afur Jesus comes. eegneetu Kiristoos otoo hin dhufiin dura waggaa 14 akka eegamuu qabu murteessan. We're all humans Nun namoonni and we live in the present har'a irra jiraachaa jirra namoonni kun and we don't jechuudha. have much faith Amantii baay'ee hin qabnu. in things we can't see and touch. Wantoota arginuu fi wantoota xuxuqnu irratti iyyuu amantii baay'ee So hin to qabnu. keep the promise alive Waadaa sana akka inni jiraatu that was made in taasisuuf heaven, waadaa samii keessatti galame sana jechuudha. the Godhead Tokkummaan sadan came up with a tokkummaan plan. karoora baasanii And the plan is what Marilyn said. karoorri sun immoo kan Maarliin nutti himedha. Sacrifice of a lamb, Waadaa aarfamuu hoolaa which is going to happen for 4,000 years. waggaa 4,000 booda isa ta'uu sana kan agarsiisu jechuudha. So that's how we can mark the shedding of the blood at the foundation. Sun akkamitti akka hundeeffamuu biyya lafaa irratti akka dhiigni Kiristoos In agarsiisa. heaven. Samii keessatti jechuudha. Hopefully we're okay with that. Sanatti ni walii galladheen abdadda. Now, then Amma- it talks about the spirit. Amma waa'ee hafuuraa dubbata. So we've done Christ. Waa'ee Kiristoosiin Now we do the hubanneerra. spirit. Mee waa'ee hafuura qulqulluutti deebina. The spirit works upon our hearts. Hafuurri qulqulluun onnee keenya irratti yookiis yaada garaa keenya irratti hojjeta. So the interceding of the spirit Kanaaf giddu seentummaan hafuuraa works upon our hearts. onnee keenya yookiis yaada garaa keenya irratti hojjeta. And then it says, drawing out prayers Akka kadhannuuf kadhannaadhaaf nu kakaasaa. Where did the prayers come from? Kadhannaan eessaa dhufa? Hopefully it's not a trick. It wasn't meant as a trick question. Isin shawwaduuf gaaffiin isin gaafadhe miti. Where did the prayers come from? Eessaa dhufa kadhannaan? Kadhannaan eessaa burqa? Okay, so it's from the human, Namarraa dhufaa jechuudha. not from the spirit. Hafuura qulqulluurraa miti. So we agree with that. Sanatti ni walii galla. Where? Eessa innumtuu? Here? Asii. In the heart. Yaada garaa keessaa, onnee keessaa. Good. Gaariidha. It says the spirit works upon the heart. Hafuurri qulqulluun It onnee actually irratti says in the hojjeta. passage, the answer's there. Paasejicha yookiis immoo keeyyaticha keessattidha kan inni jedhu. Deebiin achi jira. Drawing out, which means to pull, Nu dhiiba jechuudha. Gara kadhannaatti nu geessa jechuudha. Hafuurri to qulqulluun. extract. Akka nuti kadhannuuf jechuudha. The Holy Spirit is going to extract prayer. Hafuurri qulqulluun nu keessaa kadhanni akka From the bahu heart. taasisa jechuudha. Yaada garaa keenya keessaa, The onnee keenya keessa. grammatical structure of the sentence demands that. Caaseffamuma hima sanaatu kana nutti hima. Even in French, yes? Afaan Faransaay irras yoo ilaaltan Okay. sirriidha So miti? the Eeyyee. prayers come from the heart Yaada garaarraa dhufaa jechuudha kadhannaan. and something else comes from the heart. Kan biraanis kan yaada garaa keessaa bahuu jira. Penitence. Inni biraan immoo gad of deebisuu, gad of qabuu kan jedhus yaada garaa keessaa Okay. burqa So jechuudha. Gad what is of qabuu, gad of penitence? deebisuu jechuun kun maal jechuudha? So in different languages, it can have slightly different connotations. Afaan garaa garaatiin hiika garaa garaa qabaachuu ni danda'a. I'm going to call it sorry. Dhiifama kan You jedhutti okay with that? fudhadha. Mee sanatti walii galla? Or regret. even Yookiin in English. gaabbii Yeah. kan jedhu Ingiliffa Sorry is keessatti. regret in French, and we will say regret as well. Gaabbuu kan jedhu mee fayyadamna. So in the heart, Yaada garaa keessatti yookiis onnee keessatti the Holy Spirit's going to pull out prayer and it's going to pull out sorrow. kadhannii fi dhiifama kan jedhu yookiis
qalbii jijjiirannaan akka onnee keenya keessaa burqu taasisaa jechuudha Hafuurri Qulqulluun. It's also going to pull out praise. And it says thanksgiving. Akkasumas galateeffannaa fi We'll say thank you. galateeffannaan illee yaada garaa keenya keessaa akka burqu taasisa. Gratitude which flows from our lips. Arraba keenyarraa yookiis hidhii keenyarraa So now it speaks about our mouth. galateeffannaan akka bahu kan taasisu. So the prayer, the sorrow, the praise, the thank you galateeffannaan galata dhiyeessuun is extracted or pulled out from the heart kan inni burqu yookiis kan inni bahu onnee keessaati, yaada garaa keessaati, and comes to the mouth. gara afaanitti dhufa sana booddee is the result of the Spirit striking the chords of the soul. sun ammoo bu'aa Hafuurri Qulqulluun kirrii yookiis kan sagalee muuziqaa dhageessisu sana rukuchuudhaan We've got heart, we've got lips, and now we've got soul. lubbuu, yaada garaa, afaan arganneerraa What is yookiis the hidhii soul? arganneerraa sadii qabna jechuudha. Lubbuun Now- maalinni? In English, the word soul is a very, I'm going to call it tricky or unusual word. Lubbuu kan jennu kun Ingiliffa keessatti jecha addaati jechuudha. It can mean different things. Addadha. So you have to be careful Of eeggachuu qabdu. that you don't jump to Genesis, Gara uumamaatti kan dhanne. which says humans became living souls. Namni lubbuu jiraataa ta'e isa jedhu sana bira kan dhaqne jechuu kooti. And that just means living creatures or beings. Sana jechuun uumama jiraataa lubbuu qabaate kan jiraatu jechuudha. Uumama jiraataa jechuudha. In this context, Galma kanaa keessatti this garuu passage, keeyyata kana keessatti what is garuu the chord? finyoo yookiin immoo kirrii jechuun kun maayini? Someone said something? Namni waa jedhee jira? Sonia, you saying something? Sonia, waa jetteetta? Waa jettee turte? Je pensais que c'était le sang, mais Center. In this paragraph, what else is at the center? Keeyyata kana keessatti wanti biraan maayini giddu galeessa irra wanti jiru. Who's going to say something? Des souvenirs, non? C'est pas... Namni waa jechuu barbaade jira? Repeat. Okay, Redevi. souvenir. Memories. Memories yookiin Where are yaada, memories held? yaadannoo. Eessa yaadi kun eessa jira? Eessatti argama? In the heart. Yaada garaa keessa yookiis onnee keessa. So chord Kirriin is, so not chord. I didn't know why I shouldn't have wrote chord. It should be soul. koordii otoo hin taane yookiis finyoo otoo hin taane lubbuu kan jedhu kuni Yeah. Soul kan jedhu kuni is the same thing as heart. yaada garaa keessa yookiis onnee keessa jira jechuudha. Lubbuu kan jedhu kuni. So when it says it draws out or pulls out these things, Kun akka bahu yaada garaa keenya keessaa kun akka bahu yeroo taasisu then there's another fakkiin biraanis image. jira jechuudha. In your heart, what do you have? Yaada garaa keenya keessaa maal qabna? Chords. Kirriitu jira. So it's a stringed instrument. Kan muuziqaaf ta'u meeshaatu jira jechuudha onnee keenya keessaa. So the heart Onneeni
It's like a guitar. akka gitaaraatii jechuudha. And the Holy Spirit Fi hafuurri qulqulluun ammoo is going to do what? maal godha gitaara sana? The Holy Spirit is going to play music Hafuurri qulqulluun muuziqaa taphataa on your jechuudha. heart, Yaada garaa kee keenyaa yookiis onnee keenya and the irratti. song that comes out, Faarfannaan nu keessaa burqu bahu depending on what day it is, guyyaan sun maal akka fakkaatu irratti can hundaa'uudhaan be a sad melody yookiin faarfannaa gaddaa ta'uu danda'a or it can be a serious melody yookiin faarfannaa or it can be a happy one. hundamaa yookiin faarfannaa gammachiisaa ta'uu Prayer, danda'a jechuudha. sorrow, Kadhannaa, and praise. jijjiirrannaa, galateeffannaa. Striking the chords of the soul in holy memories. Yaadannoo qulqullaa'aadhaaf faarfannaa galataa onneen keenya akka dhiyeessitu taasisaa jechuudha. Awakening the music of the heart. Muuziqaa yookiis faarfannaa onnee So keenya can you keessaa see baasuudhaan jechuudha. that it was not a guess to say soul is heart? Kanaaf egaa lubbuu kan jedhu kun onnee akka ta'e argina jechuudha. It says chords of the soul, Finyoo onnee and then it says music of the muuziqaa heart. onnee immoo jedha jechuudha. Can everybody see the compare and Finyoo contrast lubbuu there? jedheetu finyoo lubbuutiin gitaara taphatamu jechuudhaan sana booda onnee So jedha we have jechuudha. chords of Chord the of the soul soul kan jedhu yookiis finyoo lubbuu equals muuziqaa music onnee irraa burqu of the jedhee kaa'aa heart, jechuudha. and chords and music line up. Chord kan jennu yookiin finyoo kan jennu muuziqaa And so faana soul is lubbuu kan jennu immoo heart. onnee faana jechuudha. Everyone okay with that? So Kanaafi Jesus is Yesuus interceding to God. Yesuusii And what's Jesus Waaqa saying? fuulduratti gidduu nuu seena Speaking jechuudha. on your behalf. Yesuus maal jedheeti kan qooda keenya nuuf dubbatu To God. Waaqayyotti. What's Jesus saying to God? Yesuus maal jedhee nu dubbata Waaqayyo fuulduratti? Robert? Robert. Jésus dit à Dieu que nous pouvons être sauvés. En fait, il nous défend devant Dieu. So he defend us to God. He's going to defend us Nuu falma. Waaqayyo fuulduratti in front of God. bakka keenya bu'eetu nu dubbata. Marilyn? Maarliina ta'oo maal jetta? Il dit à Dieu, j'ai versé mon sang pour eux. He said to God, he shed his blood for them. Waaqayyotti ani dhiiga koo isaaniif jedheen dhangalaase jedhee dubbata. Ta'a. Anybody else want to say anything else? Namni biraan waan biraa jedhu jira. So we said to whom, and everybody agreed it was God. Eenyutti kan jedhu gaafa sila kaafne Waaqayyotti kan jedhu So irratti walii let me galle irra paraphrase what Robert and Marilyn said. waan Roobertiif Maarliin jedhan irra deebi'ee mee nan ibsa. And tell me if I've paraphrased it correctly. Yaada keessan sirriitti yoon irra deebi'ee ibsee irra ta'e isin immoo natti himtu booddee. God Waaqayyo looks at you si ilaaleetu and isn't very happy, hin gadda si ilaalee hin gammadu maybe gammanne angry, hin aare jechuudha sitti upset, abdii sitti kutatee and says, now ka'ee akkasan godhaedha I'm going to kill you. nan si ajjeesa jedha. And Jesus says, Yesuus immoo please don't do that, maaloo akkas hin godhin angry God, yaa Waaqa aaree nanaa because I spilled my blood for them. ani dhiiga koo isaaniif kan ani dhangalaase. Is that a fair paraphrase of what you said? Wanta isin jettanii isin ibseera yaadni koo ani amma kaase kun. They both said yes. Lamaan isaaniiyyuu eeyyee jedhani. Okay. Ta'a. So I don't
didn't try to trick you. Sin qoruun barbaadu amma. Hopefully we can say this nowadays. Kana jenneerraa jedheen So- waan abdadhaa. What they both agreed to Wanti lamaan isaaniiyyuu itti walii galan and I'm sure many people agree with what you said. wanti isin jettan kanatti namni hundumtuu walii galadheenis amanaa. So there's an agreement Walii galteetu jira. that we have a Catholic doctrine Doktariinii yookiis barsiisa kaatolikii akka qabnu yookiis nu keessa akka jirutu jira I'm going to jechuudha. call it mindset. Yookiin immoo ilaalcha sammuu kaatolikii. So what's the Catholic mindset? Ilaalchi yaada kaatolikii maalinni? Voilà. C'est le fait de penser que Dieu est méchant. To think that God is angry. Is mean. We'll say Oh. angry. Waaqayyo isa aaru jedhaniitu Good. amanu. So we're going to call this the angry God Waaqa theology. aaru yookiin barsiisa waaqayyo isa aaruu. So if we use that title, Yoo mata duree sana the fayyadamne angry God theology, theology yookiin barumsa So waaqa Sarah- aaruu. must have some understanding of the Catholic faith. Saaraan hubannaa kaatolikii muraasa ni qabdeedha. At least she and I sees it that way. Inni beekteedheen ishee not- amana. I'm not criticizing their religion or their belief. Amantii isaanii gadi I'm looking xiqqeessaan at jiran. this objectively, Dhimmaafan ilaalaa jira malee. hopefully. Akkasittiin So hubadhaa. the angry God theology. Barumsi waaqa aaru kana So if I have to ask you now yoon amma isin gaafadhe a different question, gaaffii adda biraa that person we call God, namni nuti waaqa jennee waamnu not sun Jesus, or the Yesuus Holy miti Spirit, yookiin immoo Hafuura Qulqulluu miti. is that person Qaamni sun yookiis Angry namni at sun you. qaamni waaqaa inni sadaffaan sun waaqa kan jenne sun sinitti Have aaraa. you seen those emojis where the head blows off and there's steam coming out? Fakkiiwwan garaagaraa isa aaruu isaa ibsuuf kaafaman garaagaraa arguu dandeessu. Or do you do the other one where you do a Kan palm fuula face? aare qabu kan waan gaafa fakkaatu qabu. So you do something wrong, Kanaaf egaa waan dogoggora ta'e yeroo gootan isinii and this God says, Waaqayyo immoo again, ammas akkas godhe fed up with these people. an nama kanatti abdii kutadheera. So upset. Abdii itti kutadheera yeroo And jedhu Jesus says, Yesuus ammoo please, maaloo my blood, dhiiga koo ilaali. let's calm down. Maaloo tasgabbaa'i. Is that the God that you believe in Waaqayyo inni nuti itti amannu yaada akkasii kan qabudha. as an Adventist? Akka And I'm Adventistiitti pretty sure everyone's going to say Eh, no. akkasitti hin amannu jedheen abdadha. Dieu, il est lent à la colère. Et, comment on dit ça? Bring Et it amour, right close. miséricordieux. Yeah. One sec. So I said that God is Sooniyaani really slow to, Waaqayyo to aariitti kan anger, ariifatu miti and, it's really, ayyaana qabeessadha merciful. jedheen amana. So, I think everybody would agree with what Sonia said. Nan amana hundumti keenya irratti walii gallaa Sooniyaa wanta jette kanarratti. That she doesn't believe in an angry God theology. Teoloojii waaqa isa aaruu kanatti hin amantu isheeni. That God isn't like that. Waaqayyo akka sanaa miti. Very different God that she knows, Waaqa baay'ee adda biraadha jechuudha kan that isheen she's beektu. read about, Waa'ee isaa kan and isheen experienced. dubbifte fi muuxannoo isaas kan that qabdu she knows. ni I beektisi. say she, speaking of all of us. Ishee yeroon jedhu hunduma keenya bakka buteeti kan isheen dubbatte. So, if we don't have an angry God, Yoo waaqa aaru kana hin qabnu taane then what is Jesus interceding for and pleading for?
Yesuus maaliif kadhatare? Akkas taanaan waaqni keenya waaqa aaru miti yoo ta'e And eenyuuf let's gidduu say seenare? the question again, Meerra deebi'een jedha. to whom? Eenyutti nu So araarsuuf that's gidduu this question. seenare? Let's go all the way Nuyiif back eenyu down gidduu here. seenare? Kiristoos waaqni keenya waaqa aaru miti yoo ta'e. We're re-asking a question. Because if it's the God, Sababiin then isaayyuu kun you waaqayyo yoo end up ta'e getting to a place where you make God angry. waaqa isa aaru gootee fixxaa jechuudha akkas ta'e. Because God Sababiin isaayyuu can waaqayyo see ni arga as much as Jesus akkuma can. Yesuus arguu jechuudha. So why does Jesus need to persuade God? Maaliif reeka Yesuus waaqa See, it doesn't make gidduu sense seenuu gaafate? if God's not angry with you. Waaqayyo hin aaru taanaan eenyu gidduu Robert. seenare Kiristoos? D'après le So, texte, en fait, finalement, Robert, toute l'action de Jésus, c'est pour nous. Based upon the passage, Okay. all Jesus' action is for us. keeyaticha irratti hundaa'uudhaan Nous n'avons pas gochi Yesuus conscience godhu de la hundumtuu valeur que nuyiifidha. Dieu met en nous. We do not realize our value for Christ. Gatii keenya Kiristoos Je veux duratti que nuti nous hin beeknu. puissions le comprendre afin que, au-dedans de nous-mêmes, nous puissions le louer. So God wants us to know Him, that we can praise Him deep in our heart. Waaqayyo ammoo akka nuti isa Avons été beeknu créés à barbaada. l'image de Onnee Dieu. keenya isa gadi fagoodhaan isa barree akka isa galateeffannu barbaada. Because we have been created at God's image, but we lose sight of that. Akka Waaqayyootti uumamnee Anybody bifa else want to isaa immoo say deebinee waan dhabneef. Namni biraan yaada kennitan jirtu? Nous pouvons dire aussi que Dieu connaît nos faiblesses par rapport au péché. Et So we can say that God knows our weakness regarding the sin problem. Nuyi ni beeknaa Waaqayyoo sababni yookiin immoo Dieu, rakkoon par son amour, cubbuutti akka gallu nu taasisu dadhabinni keenya maal akka ta'e ni beeka. par son amour, intercède du côté du Père pour nous. Waaqayyo sababa jaalala Waaqayyoo fi So Kiristoos God, gidduu nuuf seena because jechuudha. of God's love, Christ intercede for us. Tell me what interceding means. Gidduu seentummaan kun maali natti himaa? Intercéder, c'est pour nous selon ce que nous pensons. C'est que Jésus va toujours demander à Dieu de tenir compte de cette faiblesse que nous avons. So Jesus will always ask God to take into consideration our weakness. Dadhabina keenya Why akka can't xiyyeeffannaadhaan God Waaqayyo work that ilaaluu godha out Kiristoos. themselves? Akkas taanaan Waaqayyo ofuma isaa maaliif hin argine dadhabina keenya? C'est pas que Dieu ne le comprend pas, Dieu le comprend. It is not that God cannot understand it, He understands it. Waaqayyo hin Then hubatu jechuu why does miti. Jesus need Inni ni to hubata. plead to God on your behalf? Akkas taanaan Kiristoos maaliif Waaqayyotti dhimma keessan gidduu seenuun barbaachisere? Alors, moi, je dirais, c'est simplement parce que nous avons l'ennemi qui est là et qui continue constamment à nous harceler. Négatif. It's because the enemy is there Sababiin isaa iyyuu pushing diinni us keenya with itti fufeenyaan nu miidhuu waan barbaaduuf. yes, with bad thoughts.
So, oh, Kanaaf Dieu mee est notre Théophile. avocat. Donc, il est là pour nous. Donc, nous venons à lui pour lui demander nos requêtes. Et de là, il le fait véhiculer vers Dieu. Voilà. So I will say that Jesus is our defender, our lawyer, and is present our request to God. Kanaafi Yesuus So- yookiin Waaqayyo Okay, lolaa yes. keenyadha. Abbaa seeraa keenyadha. Waa'ee Donc, keenya à cause du Waaqayyo péché, duratti notre nuuf nature a dhiyeessa. changé. Et donc, comme notre nature a changé, on a besoin d'un représentant, d'un intercesseur qui présente la nature acceptable devant Dieu. So I will say because of sin, our nature has changed. So we need somebody who will Sababa cubbuuf uumamni keenya in waan our gadi behalf bu'eef that waan we can, jijjiirameef that he can Kiristoos present gidduu seenuu isaanii our, barbaachise jechuudha. the Uumamni keenya Waaqayyo correct duratti fudhatama akka nature qabaatuuf. that God will accept. So, Sonia mentioned an interesting word a minute ago. Sooniyaan jecha bayeessa tokko lafa nuu keessatti jechuudha amma And if we picked up on it, sana ni fudhannaa. lawyer. Abbaa seeraa yookiin So- I want to suggest wanti that ani the yaada kennu question was, barbaadu to whom is the intercession gaaffiin jiru happening eenyuu fi kan or Kiristoos targeted? gidduu seenu eenyutti gidduu nuuf seena nuyiif eenyu gidduu seena Kiristoos kan jedhudha jechuudha. As we Kan saw irratti a xiyyeeffate. lamb, which is an animal, Akka hoolaa argineen yookiis bineelda hoolaa akka arginu can be personified or turned into a person. nama goonee hoolaa sana bakka namaa We can do buusnee that, can't we? akka namaatti fayyadamna. Yeah. The whom is not God. Whom yookiis immoo qaamni itti nu araarsan yookiis gidduu Jesus and nuuf the Holy seenan sun Spirit are Waaqayyo not miti. interceding for Hafuurri God. qulqulluu fi Yesuus Waaqayyotti miti kan isaan gidduu nuuf seenan. If you go down that path, Gara paartii sanaatti yoo deemtanii the only place it will take you garri inni itti sin geessu jechuudha. Karaa sanarra yoo is to deemtan the angry God gara theology, Theology yookiis barumsa isa Waaqa Aaruutti sin geessa which is jechuudha. a Catholic theological position or Sun viewpoint. ammoo ilaalcha barsiisa kaatolikiiti jechuudha. Akkatti kaatolikiin Waaqayyoon ilaaltudha jechuudha sun ammoo. Nuyi I can say we. nuyi Adventist. jedha Adventistiin jedha. Say the whom Eenyuun gidduu seena yookiis immoo eenyutti kan is jedhu the kana law. seeratti kan jedhu amannaa jechuudha. It's the Inni law seeradha. that is being Kan petitioned. gidduu nuyiif seera gidduudha jechuudha kan The Kiristoos seenu. intercession is being targeted to Giddu the seentummaan law. sun kan inni irratti xiyyeeffate seera irrattidha jechuudha. That's the object of the petition. It's not God. Waaqayyotti miti jechuudha. Kaayyoon giddu seentummaa sana. So I haven't mentioned this person's name for a Yeroo long time. dheeraaf waa'ee maqaa qaama kanaa yookiis nama kanaa maqaan dhoofne I'm going to call him an English poet. Ingiliffaan walaloo jedheen waama. Walaloo Ingiliffaatiin meenan waama. His name was John John Bunyan. Bunyan jedhama. Walaleessaa Ingiliffaati jechuudha. Afaan Ingiliffaadhaan walaleessaadha. And he wrote a book, a story, Kitaaba yookiin seenaa barreesseera. and it was called Pilgrim's Progress. Progreesii yookiis suuta guddina warra What he Pilgrim did was jedhee barreesseera turn jechuudha. everything into people. Waan hundumaa gara namootaatti jijjiiree barreesse. He turned the law Seera kan jedhu kanaa into a gara person. namaatti geeddare. And Pilgrim, Godaantota kan jennu kana the namoota human, when he goes on his yeroo journey
to gara heaven, samiitti yeroo deemsa isaa adeemu kana they try to be saved in a place called Mount Sinai gaara Siinaa iddoo jedhamutti aara galfachuu yookiis because boqochuu barbaadan. someone told Namni pilgrim isaanitti meera godaantota kanatti that they could be saved by keeping seera the law. eeguudhaan fayyitu jedhee namni waan isaanitti meeruuf. And then what Wanti happens mudate is ammoo this person comes and starts attacking pilgrim, namni dhufeeti yookiis namni kun dhufeetu godaantota kana rukutuutti ka'e yookiis miidhuu ka'e tries to isaan kill him, ajjeesuuf ka'e jechuudha. and he doesn't understand what he's Maaltu done wrong. rakkoon maaltu akka mudate hin hubanne isaan. And then this other person Namni comes biraanis dhufee who stops the killer, nama isaan ajjeesu kana kan the dhaabu person immoo who's killing dhufe the killer. namni dhufe kun ajjeesaa sana The ajjeese. person who wants to kill him is the law. Namni isa ajjeese suni seera. The person who wants to save him is Qaamni isa oolche sana immoo Jesus. suni ammoo Yesuusidha. so that book's about 400 years Kitaabni old, kun waggaa 400 ol fixeera. and this English author knew Barreessaan kitaaba kanaa kan inni bareeru that the gidduu intercession seentummaan kuni is to the seerattidha law, malee not to God. waaqayyotti miti. Now there is another story that we can tell. Ammas seenaa biraan jira kan isinitti himu. We're going to use Sonia's imagery of a lawyer. Sooniyaan akka jettetti abbaa seeraa jettee turte. We have three things. Wantoota sadii qabna. We have a lawyer, Abukaatoo qabna, we have the law, seera and we qabna, have the judge. murtii warra dabarsanis qabna. Who's Abbaa the lawyer? murtii. Abukaatoo Jesus. Who's the judge? Yesuusii. Eenyu abbaa Call murtii? it God. Waaqayyo jenna. And Jesus is now going to plead with the law. Kanaaf Yesuus egaa nuyiif seera gidduu seenuufi And jechuudha. the reason why we tend to think that Jesus is pleading to God Sababni nuti Yesuus nuuf Waaqayyo gidduu seena jennee amannuufi is because God is the one that's going to make the decision. Waaqayyo abbaa murtii akka ta'etti waa But yaannuufi. the thing that everybody is subservient to Wanti namni is hundumtuu a slave hubachuu to. qabu yookiin immoo wanta namni hundumtuu garba ta'eefiiru Who is a slave to the law? eenyu garbi story. seeraa yookiis seeratti garba kan ta'eeru seenaa kana keessatti eenyu? We're not in this story. Seenaa kana keessatti. Jesus is a Yesuus slave to the law and Yesuus garba seeraatii fi yookiin hojjetaa seeraatii yookiin seeraaf kan hojjetu God. jechuudha. Fi Waaqayyo jechuudha. God is a slave to the law. Waaqayyos seeraaf bitamaadha Can you jechuudha. imagine going to court Kana yaaddanii beektu gara seeraa and the judge deemtanii says, abbaan murtii akkas yeroo isin I'll jedhu just make it up today. har'a siin olan kaasa. I'll make up what's right and wrong now. Wanta dogoggoraa fi sirrii ta'ee olan qaba. Who would accept that? Eenyu sana kan fudhatu? No one. Namni tokkoyyuu hin fudhatu. The judge Abbaan seeraa, abbaan murtii has to obey the law, seeraaf abboomamuu qaba. which means God is a slave to the law. Akkas jechuun Waaqayyo seeraaf bitamaadha jechuudha. So I want to suggest Kanaaf egaa wanti nani jedhu that this passage that we've read keeyyanni kun kan nuti dubbisne is that Jesus Yesuusii is interceding to the law, seeratti gidduu nuu seena jechuudha. and it's built upon a model Moodelii kanarratti kan inni ijaarameeru that the law seerri becomes a person. nama ta'e That's the parable. sun fakkeenyadha. It's personified, Namoomfame, nameessame like jechuudha. it's got feelings. Sun immoo miira Emotions. Waaqayyooti yookiin miira And if qabaate. the law says Seerri kan ni you jedhu have to do right waan sirrii gochuu qabda, and you can't do wrong, dogoggora gochuu hin qabdu. we call wrong what?
Dogoggorra maal jennee waamna? What do we call wrong? Dogoggorri maal jedhama? Sin. Cubbuu jedhama. And what's the wages of sin? Gatiin cubbuu kanaa immoo maali? Death. Du'a jechuudha. Is there any mercy? Araarri jiraa? No. Lakki. The law has no mercy. Seerri keessa deebii hin qabu, araara hin It qabu. says if you sin, Yoo yakkite you die. ni duuta jedheera waan ta'eef. We're okay with that? Sanatti olii gallaa So it's turning to a person. gara namaatti jijjiirame jechuudha seerri. Now, in this story, Seenaa keessatti egaa there's amma two things that are happening. wantoota lamatu ta'aa jira jechuudha. Jesus Yesus is going to intercede. gidduu seenuuf deemaa. Now, what does that intercession look like? Giddu seentummaan kun maal fakkaata? How does it operate? Akkamittiin hojjetas? And this is why we need to be really careful, Kun sababa nuti xiyyeeffachuu qabnuufidha. because many of us, Sababiin isaayyuu baay'een many keenya Adventists, Adventistoonni baay'een have got very Catholic thinking on this issue. dhimma kanarratti yaada kaatolikummaa qabu waan ta'eef akka kaatolikii So yaadutti yaadu waan ta'eef. Jesus is going to say, Yesus egaa kan inni jechuuf deemu who's attacking? eenyu kan dogoggora The jechaa sinner. jiru? Cubbuun eenyuun Who's miidhaa attacking jira? you? Cubbuun eenyuun miidhaa jira yookiis The law. cubbamaan eenyuun miidhaa jira? Because you did something wrong. Cubbamaan eenyuun miidhamaa jira? So the Seeraan intercession jechuudha. Gidduu seentummaan sun that kanaaf Christ is doing for Kiristoos you kan gochaa jiru siniif nuuf says akkas jedha jechuudha. Christ Kiristoos becomes who? Kiristoos eenyuun ta'e jechuudha. You. Nuyi siin ta'e jechuudha. Christ becomes you. Si ta'e jechuudha Kiristoos. And so now what happens Egaa amma wanti when ta'e the law yeroo seerri looks at the person who's on trial? nama madaalamaa jiru ilaalu, nama qoramaa jiru yeroo ilaalu, Now what does the law see? seerrichi maal arga? When you look at Jesus, Yeroo Yesuusiin ilaalu you see no crime, yakka tokkoyyuu irratti hin agartu. innocence. Qulqulluudha mudaan qabu. So in order for Jesus to have the right to take your place, Yesuus egaa bakka keessan fudhachuudhaaf mirga yoo argate Jesus has to pay your price. gatii kee sii kaffaluu qaba jechuudha Yesuus. His death Du'i for isaa your death. du'a keeti. We're okay with that? Kanatti olii galla miti. Holy Spirit, what's the Holy Spirit doing then? Hafuura qulqulluun immoo maal godha sana booda? If we already said the Holy Spirit Jenne irra gara olitti hafuurri qulqulluun goes to the guitar, gara gitaaraa deemeeti strums the chords, kirrii sana rukutee and all of this beautiful music comes out. faarfannaan bareedoon sun muuziqaan The bareedoon sun beautiful bahan music is taasisa. prayer. Faarfannaan baay'ee bareedoon sun immoo kadhannaadha. We're going to call it proper prayer. Kadhannaa qixa qabeessa jennee waamuu dandeenya. We're going to call it sorrow, Gad of deebisuu, qalbii jirrachuu, praise, galata himuu, and thank you. galatoomi jechuu, galateeffannaa baruu That's jechuudha. the song that the harp plays. Sun faarfannaa onneen taphatudha jechuudha. Because in this system, Sababni isaayyuu sirna kana keessatti, this parable, fakkeenya kana keessatti, what God knows, wanti Waaqayyo beeku, the Godhead, sadan tokkummaan kan beeku, is that Jesus Yesuus can't really take your place properly. akka kee iddoo kee bu'uu akka hin You dandeenye have to beeka. stand Ati jabaattee dhaabbachuu before the danda'uu qabda. judgment seat Teessoo murtee fuuldura jechuudha. of God. Teessoo murtee Waaqayyoo fuuldura jechuudha. You have to stand. Dhaabbachuu danda'uu qabda jechuudha.
And this idea that Jesus is going to take your place Yaanni Yesuus iddoo kee fudhachuu kan jedhu kun has conditions and limitations. haala qaba, daangaas qaba And so the work of the Holy Spirit hojiin hafuura qulqulluu kanaafi is to do what? maal gochuudhaaf jechuudha. Is to play your heart. Onnee kee tuquudhaan So what comes out of your mouth sana booda afaan kee irraa maaltu baha jechuudha. is good things, Wantoota gaggaariidha jechuudha. not the bad things. Wantoota gadhee miti. So your righteousness Kanaaf qajeelummaan kee is real, sirriidha. not fake. Feekii miti yookiis kan And we call that sirrii hin taane miti. Kanaaf kan nuti jennee waamnu the sana new heart experience. muuxannoo onnee I haaraa will give you jenna a jechuudha. new heart Ani onnee haaraa isiniifan kennaa. so that when we play this new heart, Yeroo onnee haaraa kana taphattan only good things come out. wantoota haaraa gaarii bichaatu That's baha why jechuudha isin keessaa. both people need to work, Kanaaf qaamni lamaanuu kan isaan hojjechuun barbaachisan kanaaf jechuudha. Jesus and the Holy Spirit. Yesuusii fi hafuura qulqulluu Whilst jechuudha. you're a work in progress, Suuta yeroo fooyya'aa deemtu kanatti, while you're being formed yeroo hojjetamaa uumamaa deemtu kanatti like a vessel akka tuubboo on a potter's wheel, nama walaloo Jesus walaleessu says, look at me. na ilaalii jedha Yesuus. When the law is investigating you. Yeroo seerri si qoru jechuudha. And the Holy Spirit Hafuurri qulqulluun ammoo is saying to you, akkasiin jechuudhaan you need to change, jijjiiramuu qabda. new heart. Onnee haaraa qabaachuu qabda. So Sanaafi the reason why this is significant wanti kun barbaachisaa wanti ta'uufi is that we ammoo need to move away irraa fagaannee deemuu qabna. from the angry God theology. Barsiisa waaqa isa aaruu So I kanarraa said fagaannee deemuu qabna. that was Catholic. Sun egaa barumsa kaatolikiiti isiniin But it's jedhe. not just Catholic, Kaatolikii qofas miti. because the sanctuary system Sirna mana sagadaati malee. it wasn't designed this way, Akka kanaatti hin caaseffamne. but it ends up Garuu akkas ta'ee dhumni isaa teaching waa'ee maalii barsiisuu ta'ee dhume jechuudha. What? Dhumni isaa that God sirni mana sagadaa maal barsiisuu is ta'e jechuudha. Waaqayyo angry. waaqa aaruudha kan jedhu barsiise jechuudha. That's what ends up producing. Kana oomisha jechuudha. Sirni gets mana corrupted. qulqullummaa kun xuraa'ummaa alee And so jechuudha. Jesus is going to come, Kanaaf egaa Yesuus dhufuu qaba. going to sweep away Sana hunda that system xaragee that is now balleessuu qaba. corrupted, Sirna amma xuraa'e kana xaragee balleessuu qaba. because everybody thinks God is angry. Sababni isaa yoo namni hundumtuu waaqayyo ni So aara jedhee you yaada better waan pay your ta'eef tithes. kurnoo kee yeroodhaan dhiyeessuu qabda. You better offer your lamb, Hoolaa kee sirriitti aarsaa gochuu qabda. even if it's expensive. Qaalii yoo ta'e illee bittee dhiyeessuu qabda. If Yoo you gootu ta'e don't, God will be angry with you. waaqayyo sitti aara. So Jesus sweeps all of this away, Yesuus kan inni dhufe kana hunda iddoodhaa kaasuufi. and that brings Sun immoo us kan inni itti nu fidu to Hebrews chapter Ibroota boqonnaa 8. 8tti nu geessa. And Hebrews chapter Ibroonni 8 boqonnaan 8 we'll discuss in our next qo'annaa study, keenya saxxaanu keessatti ni ibsina. whenever that is, Maaliyyuu haa ta'u inni because Hebrews chapter 8 sababni isaa Ibroonni boqonnaan 8ffaan is connected to the question gaaffii inni faana wal qabatu I received last torban week darbe keessa gaaffii ani fudhadhee ture of waa'ee diet. gaaffii nyaataa ture. what we can and Maal cannot eat. nyaachuuf nyaachuu dhiisuu qabna. In order to answer Gaaffii that sana question, deebisuun dura need to understand Hebrews Ibroo 8. boqonnaa 8 Ibroota boqonnaa 8ffaa hubachuu barbaachisaadha. In order to understand Hebrews Boqonnaa 8, 8ffaa hin hubannu yoo ta'e need to understand the work of Jesus and the Holy hojiin Spirit. waaqayyoo fi hojiin hafuura qulqulluu maal akka ta'e hubanna. The Christ intercedes and the Holy Spirit Hafuurri intercedes. qulqulluunis Kiristoosis gidduu seentummaadha hojjetu But they're very garuu different. qixa garaa garaadhaani.
and they're not interceding to God. Waaqayyootti immoo miti kan isaan gidduu nuuf seenan. They're interceding to the Seeratti law, gidduu nuuf seenu malee. because the law is angry Sababiin isaayyuu seerri ni aara. and God is Waaqayyo not. hin aaru. But both the lawyer Abbaan seeraa fi and the abbaan judge murtii are subservient to the law. hojjettoota seeraati isaanis. Let's Hin pray. kadhanna. Holy God, Waaqa qulqulluu, dear Jesus, kabajamaa Yesus, Holy Spirit, Hafuura we qulqulluu, thank each of you sin galateeffanna tokko tokkoon keessan. for the glorious but mysterious work that you do for us. Hojii ajaa'ibsiisaa fi hojii icciitawaa nuuf hojjettaniif. I don't understand Ani hin the hubanneen great ture. sacrifice that Jesus made for me, Aarsaa dinqisiisaa Kiristoos anaaf hojjete. for each of us, Tokko tokko and keenyaafis the work of wanti inni the hojjete. Holy Spirit. Hojii Hafuurri qulqulluunis nuuf Your work is hojjete. even more mysterious to me. Hojiin kee anaaf How you dinqisiisaaf can dhokataadha change ammayyuu. my corrupt heart Akkamitti jijjiirte onnee koo isa xuraa'aa and kana become something that makes beautiful sounds. kan sagalee miidhagaa baasu akka ta'u akkamitti taasifte. I speak for all who are bowed before you, Warra si fuulduratti jilbeeffatan hundumaafis nan dubbadha. that you both would intercede Hunduma against the keenyaaf gidduu law, akka seentuuf, seeraaf nuyi gidduu towards akka the nuuf law, seentuuf, gara so that we seeraatti might nuuf akka be darbituuf, saved. nus akka oollu akka taanuuf. Thank you that all three of you Sin galateeffannaa are sadan willing to keessaniyyuu sacrifice on our behalf, nuuf aarsaa waan nuuf taataniif, and that you live and govern nutis seeraaf by bitamne following isaafis akka rules. jiraannuuf, seera hordofne akka jiraannuuf, And even though sometimes I don't like it, yeroo tokko tokko wanta hin jaalanne being wanta a nutti hin tolleef slave illee to the law, gabrummaa seeraa I jala want to galuullee kan trust nuti hin barbaanne you, garuu sin amanaa you three, sadan keessan iyyuu that the plan that you created is a good plan. karoorri isin nuuf baaftan karoora Plan sirriidha, filled with hope, karoora gaariidha, karoora abdiidhaan guutame, with thanksgiving, karoora galataan guutame, even though at sometimes it's filled with sorrow too. yeroo tokko tokko darbee ammoo gaddaan kan guutame Thank you illee. for all that you do for us, Sana hundumaa waan nuuf gootaniif sin galateeffannaa. and as you have instructed us, Akkuma nu barsiiftan ammoo pray in the name of Jesus, maqaa Yesuusiin sin through the Holy kadhadhaa. Spirit. Karaa Hafuura qulqulluu. Amen. Ameen.